كان لمتينا في بسي فتنا بسي شوبو كوندو ما أنا بليسي كنا Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota keenya kun sagantaa birmadummaati. Ani obboleessa keessan Faarfataa Eeliyaas Gabulaati. Sagantaan birmadummaa yeroo hundumaa roobii galgala sa'aatii 3:00 kaasee YouTube chaanaalii Eeliyaas Gabulaa Official Channel kan jedhu irratti kan isiniif darbu egaa har'as itti fufee walii wajjiniin yeroo nuun dabarsinu Waaqayyo yeroo nuu kenne yeroo barumsaa har'allee itti fufaa. Hundi keessan nagaa Waaqayyoo irra deebi'ee lafa isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Sagantaa kana hordofuudhaaf warri YouTube keessan karaa garaagaraa banattanii Waaqayyo Gooftaan guddisee isin eebbisu. Warri haaraa dhuftanis baga nagaadhaan dhuftanii. Egaa sagantaan kun kan keessani subscribe, comment, share gochuu hin dagatinaa warri hin goone. Sababi isaa soorata lubbuu keessanii dubbii sagalee Waaqayyo qulqulluu isaa kan isin ittiin argattan chaanaaliin kun kanaafidha. Wanta biraa ajandaa biraa hin qabu waan ta'eef hin fayyadamtu. Subscribe, comment, share, like gochuu hin dagatinaa. Waaqayyo Gooftaan isin eebbisu. Egaa sagantaa keenya akkuma kanaan dura goonu har'allee yeroo nuti itti walii wajjin barannu hin jiraata. Sagalee Waaqayyo walii wajjin hin baranna. Gooftaan yeroo bareedaa nuuf kenna. Isa dura egaa graafiksii isaa kana hojjechuudhaan obboleessa koo Yoonaas Getaachoo Gooftaan guddisee si haa eebbisu jechuun barbaada. Kanaan dura kaameraa har'a ofuma kootiin qabadhee jira. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Dubbii sagalee Waaqayyo walii wajjin barachuu jalqabnaa. Isa dura torban darbe maal walii wajjin ilaalle kan jedhu mata duree masaan isinii dha'ee darba. Yeroon keenya waan nu jalaa deemuu fi barbaachisummaa sagalee Waaqayyoodha kan walii wajjin ilaalaa jirru. Sagalee Waaqayyootu gara Yohaannis Cuuphaa dhaqee jennee kanaan dura dubbanneerra. Waa'ee Yohaannis Cuuphaa irra dhaabbanneetu kan nuun nama Waaqayyootti dubbateef ittiin dubbatiin kan nuun adda baafannu keessaa nam tokko dhuga baatota akka duumessa naannoo keenyaa qabna Paawulos jedhu keessaa tokko Yohaannisidha. Dhuga baatuu kan nuun ittiin of ilaallu namoota kana akka likkituu keenyaa godhannee kan nuun ittiin ilaallu isadha. Dubbii Waaqayyoo gara isaa dhaqee jedha. Dubbiin Waaqayyoo bu'aansaa yookaan immoo barbaachisummaansaa maali kan jedhu yoo nu galuudhaa baate akkasumaan oduudhuma akkasumaan yookaan immoo mammaaksa wayii tokko nutti fakkaata sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo bara inni itti iddoo dhabe bara inni itti vaaliyuunsaa gadi bu'e bara kana bara dhugaan isin jedha. Bara gadheedha barri kun. Bara dubbiin Waaqayyoo akka mammaaksaatti illee ilaalamuu bara inni itti dadhabuu barbaadaa jirudha barri kun. Garuu barbaachisummaan isaa baay'ee guddaadha. Keessaatii soorata jireenyaati jennee torban darbe jireenya keenyaaf soorata jireenyaati. Ana buddeen jireenyaa jedhe Gooftaan Yesuus Kiristoos. Walii wajjin ilaalleerra soorata jireenyaati. Namni dubbii afaan Waaqayyoo keessaa bahu malee buddeen du'aan hin jiraatudha. Gooftaan Yesuus isa kaafnee haasaa turre. Buddeen nuun lafa kanarraati galgalaa ganama fiignu kun bara baraan nu jiraachisu. Dubbiin sagalee Waaqayyoo garuu lafa kanarrattis nu jiraachisa. Darbees jireenya bara baraa kan nu jiraachisu dubbii kanadha. Buddeen jireenyaati. Maqaan Kiristoos haa eebbifamu. Warra galeef dubbiin kun dubbii jireenyaati. Warra hin galleef oduu akkasumaaniiti. Nuuf galeera. Namoonni baay'een tajaajiltoota kan ofiin jedhan achi ba'anii dubbii sagalee Waaqayyoo goodaa kaa'anii achi qarqararra kaa'anii moggaarra kaa'aniitu waan biraatti vaaliyuutti kennanii saba keenya bujuun jireessaa jiru. Isa kana irratti dammaquutu nurra jiraata. Dubbii sagalee Waaqayyoo hin jiru nu keessa taanaan jireenya hin qabnu. Isa kanadha kan walii wajjin ilaalle. Har'a immoo kutaa 23ffaa walii wajjin ilaalla. Kutaa 23ffaa episoodii 23ffaa irra geenyerra kutaa 3ffaa isaa walii wajjin ilaalla. Har'a barbaachisummaa sagalee Waaqayyoo inni 3ffaan nu barsiisuudhaafidha kan inni nuuf kenname. Sagaleen Waaqayyoo kan inni nuuf kennamu sagaleen Waaqayyoo kun macaafni qulqulluun kun kan inni nuuf kenname irraa akka barannuuf kan irraa gochuu nurra jiraata. Irraa akka barannuufidha. Nuuf kenname maal jechuudha? Isa kana deeply keessa seennee ilaalla. Namni jireenya isaatiif na barbaachisa jedhee
Kooleejii yuunivarsiitii adda addaa galee waan baay'ee barata jireenya isaatiif na barbaachisa jedhee isa nun barannu PhD ittiin hojjenne waan baay'een isaa hundi isaa barbaachisaadha. Inni ammas irra deebiin isinitti hima biyya lafaa kanarratti ittiin buddeen nyaachuudhaaf ittiin lafa kanarra jiraachuudhaaf waan waggaa 70-80tiif nu fayyadu duwwaadha. Maatisiidhaan, fiiziksiidhaan, waan biraatiin fayyaadhaan, ikoonoomii yookaan immoo dinagdeedhaan, siyaasaan waan adda addaatiin sadarkaa guguddaarra jiraachuu dandeessu. Inni kun jireenya sanu jiraachisu miti. Barumsa jireenya bara baraatti nu geessu miti. Inni kun asuma irratti nu fayyada. Barbaachisaadhaan baranna. Sagaleen dubbiin sagalee Waaqayyoo kun garuu nu barsiisa. Amma eessaatti jalqabaa kaasee amma xumuraatti wanta nu barbaanne keessaa hin dhabne tokkollee kan barbaanne keessaa hin dhabnedha as keessa. Isin sabjektii tokkoon yookaan immoo fiildii tokkoon maastarsii isaa irratti hojjetanii PhD isaa irratti hojjechuu dandeessu. Inni kun karaama tokko duwwaadha. Dubbii sagalee Waaqayyoo kana keessa garuu wanti keessa hin jiru. Wanti hundumtu xinnaan guddaan kan irraa baratu dubbii sagalee Waaqayyooti. Namni hundumtuu jireenya isaatiif dhaqee keessaa kan of hin dhabne, dhaqee keessaatii dhimma waayii tokko kan inni keessaa hin dhabne dubbii sagalee Waaqayyooti. Mee kadhannee barumsa keenya irraa xaafuuf. Gooftaa maqaan kee haa eebbifamu. Yeroo nu laatte kanaaf galanni siif haa ta'u. Gaarummaa nu agarsiifteef ulfaadhu. Arras nutti dubbachuu waan jaallatteef maqaa Kiristoos Yesuusiin sin galateeffadha. Boloota koo iddoo adda addaa haala adda addaa keessa jiran kan dubbiin kee kun isaanitti dubbatee jireenya isaanii, foon isaanii, hafuura isaanii haa gedderu. Hamaan isa kanaan mormu maqaa Kiristoos Yesuusiin kan nurraa rukkutamee hidhamee haa ta'u. Yaa Waaqayyo, hafuura qulqulluu jalqabaaf xumura nuu ta'ii ati nu barsiisi. Maqaa Kiristoos Yesuusiin si kadhanneerra. Ameen. Nu barsiisuudhaaf irraa barachuudhaaf jireenya keenyaaf kan nu irraa barannu sagalee Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo kanaaf nuu kenname. Dhimma hafuuraa ilaallatee, dhimma lubbuu keenyaa ilaallatee, dhimma jireenya bara baraa ilaallatee kitaaba kamirrayyuu barbaaddan dadhanii kan gara jireenyaatti isin geessu barumsa tokko illee argachuu hin dandeessan. Macaafa qulqulluu duwwaadha. Amma barbaaddan baradha. Amma barbaaddan jiraadha. Amma barbaaddan beekaa ta'a. Dhugaan isiniin jedhu argachuu hin dandeessan. Kitaabota 60,000 lakkaa'aman dubbisuu dandeessu. Dubbisuu dandeessu. Garuu inni lubbuu keessaniif kan itti isin irraa barattanii jireenya bara baraa ittiin galtan miti. Isin barbaachisa. Nam beeka. Barumsaan mormaa hin jiru. Garuu hangafisa kana. Hangafi dubbii sagalee Waaqayyooti. Dubbii sagalee Waaqayyoo beekuudha. Roomii boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irraa kaasee isiniif dubbisa. Nuyi obsaaf jajjabina caaffanni qulqullaa'u nuuf kennamaniin abdii akka argannutti wanti caaffata qulqullaa'u keessatti caafamu hundinuu nu barsiisuudhaaf caafaman jedha warra Roomaatiif gaafa barreessu Phaawulos. Macaafni qulqulluun ammallee barsiisaa keenya isa guddaadha. Kan nuun dhaqnee sadarkaa kamiin yoo dhaqne kan waan utuu hin baratiin hin deebine sagalee Waaqayyoo dubbifattanii keessaa deebii kan hin dhabne foon keessaniif hafuura keessaniif dhaqxanii yoo of gaafattan keessatti dhaqxanii of ilaaltan kan of hin dhabne kan xinnaatti dubbatu kan guddaatti dubbatu hundumaadhaaf kan ta'u dubbii sagalee Waaqayyoo wangeela kanadha kan nu qabnu. Maqaan Gooftaa kan eebbifame ta'u sooressaaf hiyyeessaaf beekaaf wallaalaa utuu hin jedhin hundumatti kan dubbatu, hunduma kan barsiisu, hunduma kan simatu. Kutaa tokko teessanii maatisii kutaa 6 barachuu hin dandeessan yookaan immoo maalan isiniin jedha sadarkaadhaan wanti hundumtu ofitti isin hin butu baay'eensa. Addunyaan kun addunyaa filatee simatudha. Addunyaa filatee simatu.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara akkas jedhe sagalee isaa keessatti. Isin dadhaboonni ba'aan keessan kan isitti ulfaate hundinuu gara koo kottaa jedhe. Hundumti keessan jedhe. Hundi keessan warra kam dadhaboota. Beeksisi dadhabaadhaaf takkaa bahee hin beeku addunyaa kanarra. Argee hin beeku. Takkaa onlaayinis yoo jettan fiizikalii dhaxxaniis waajjira kamiyyuu yoo dhaxxan eessallee yoo deemtan dadhabaadhaaf jedhamee beeksisa bahe amma har'aatti arginu hin beeku. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beeksisa kana kan baase. Ulaagaa hundaa ulaagaa kana namni guutuu dadhabu hin jiru. Dadhabaa ta'uu namni dadhabu hin jiru. Dadhabootni hedheen dadhaboonni hundumaa kan ofitti hammatu Yesuus Kiristoos duwwaadha. Maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Sagaleen kun sagalee hunduma keenyaaf kenname. Dhiiratuun jedhin, durbatuun jedhin, beekaadhatuun jedhin, wallaadhaadhatuun jedhin. Kan hunduma barsiisu, hunduma kan simatu, ani gara koo warra dhufan ofirraa isaaniin deebisu jedhe. Yohaannis boqonnaa 10 irratti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara koo kan dhufan maqaan isaa eebbifamu koottu dadhaba kan jedhu hin jiru har'a. Har'a addunyaan kun dadhabaa gataa, hiyyeessa gataa, rakkattoota gataa, yeroo isheen itti gataa, warra cimoo duukaa yeroo isheen itti fiigdu, ulaagaa baafattee kan isheen itti simattu, addunyaa gadhee, addunyaa hamtuu, addunyaa tabalaashooftedha addunyaan kun. Yesuus Kiristoos bira dhaqxan duwwaadha kan isin simatamtan. Wangeela kana yoo dubbifattan isin simata waan isin ajaa'ibu isin barsiisa, nu barsiisuudhaaf nuu kenname maqaan Kiristoos kan eebbifame haa ta'u. Kanaafidha kan inni nuu kenname. Warra Roomaatii fi gaafa barreessu Paawuloos isa kana kan inni dubbatu haala rakkisaa haala kam keessayyuu yoo teessanii jedhaan ofsaaf jajjabinaan abdiidhaan akkasiin jiraattanii fi akka nuun argannuttidha. Abdii akka argannutti caaffanni qulqullaa'uun kanaaf nuuf kennaman haalota rakkisoo keessatti haalota dhiphinaa du'aaf jireenya gidduu keessa jiraachuu dandeessu. Haala ulfaataa keessatti kan nu jajjabeessee fuulduratti akka nu deemnu kan nu godhu. Abdii kan nutti agarsiisu. Wangeela Kiristoos kana duwwaadha. Maqaan gooftaa eebbifamu. Addunyaan kunarra addunyaa abdii isin kuttudha. Addunyaa fuula keessan dura dukkana. Ikoonoomii isaa yoo ilaaltan, sadarkaa barumsaa yoo ilaaltan, nu duubatti hafuu dandeessu. Wanti baay'een isin gatee moggaarra warri jirtan. Dhugaanis ni jedhu. Baga gammaddan. Misraachoon isiniif qaba isiniif misraachoon qaba. Misraachoon ani qabu maali? Gara wangeela kanaa duwwaa kottaa malee. Yesuus Kiristoos isin waamaa jira. Yesuus Kiristoos iddoo isiniif qaba. Addunyaan kun iddoo isin dhowwatteetti ta'uu danda'a. Ilaa Yesuus Kiristoos wangeelli kun sagaleen Waaqayyoo kun iddoo isiniif qaba. Isinan boqochiisa jedheen kottaa gara isinan boqochiisa. Isinan boqochiisa. Yesuus Kiristoos kan inni dhufeef samiirraa nu fixuudhaaf, nu ajjeesuudhaaf, nutti faraduudhaaf, nu balleessuudhaaf utuu hin ta'in nu jiraachisuudhaaf kan inni dhufe. Kanaaf wangeelli misraachoo kun kan inni barbaachisuuf nu barsiisuudhaaf kan nuun irraa barannu waa'ee foon keenyaa, waa'ee hafuura keenyaa barsiisaan sirriin kan nuun sobne, barsiisaan sirriin kan karaa isa sirriirra nu buusu isee lafa kanarra jiraannu miti darbinee bara baraan jireenya jiraannu kan nutti agarsiisu. Jireenya kan nutti agarsiisu, kan nu barsiisu wangeela kana duwwaadha. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u. Kanaaf Paawuloos ani wangeela kanatti yella'u kan inni jedhu wangeelli kun hin fayyisa. Yeroo darbe ilaalleera wangeelli kun hin fayyisa waan ta'eef ittiin qaana'uudha. Ittiin qaana'u waa'ee kanaatti. Wangeela kana dubbachuutti takkaa man qaana'u. Sababi isaa maaliif hunda fayyisa jedhan. Giriikota, Yihuudoota, Giriikota utuu hin jedhin hundumaa fayyisa jedhan. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'u hunduma fayyisa jedhan. Hunda fayyisa waan ta'eef ani itti yella'uudha. Har'a sagalee Waaqayyoo namni barsiisu, har'a sagalee Waaqayyoo namni dubbatu, sagalee Waaqayyoo duwwaa irratti hundaa'ee namni haasaa baay'isu. Har'a fudhataman qaba, har'a gowwaadha, har'a bu'aan qaba, har'a ammuma kanatti waldaa ofiin jedhanii, waldaa kiristiyaanaa jedhanii wangeela kana dubbisuun jaallatan, wangeela kana namootatti himuun jaallatan jammar isaan keessa jiru waan ta'eef. Sagalee Waaqayyoo kana takkaa hin dubbifatani waan ta'eef. Sagaleen Waaqayyoo dhiisanii diraamaa biraadha kan isin argitan. Keessumaa bara kana keessa, keessumaa bara nuun amma jirru kana keessa waldaan kiristiyaanaa hin baay'ate jedhama. Hin jiru yoo jedhame wayya. Baay'ee hin jiru yoo jedhame wayya. Sababi isaa maaliif?
Waldaan kan waldaa jedhamu sagaleen Waaqayyoo lafa inni itti barsiisamu lafa inni itti lallabamudha. Sababi isaa maali? Waldaan kiristaanaa Kiristoosiin kan isheen labsitu, Kiristoosiin kan isheen dubbattu, Kiristoosiin kan isheen ibsitu, Kiristoosiin arguutu isin irra jiraata dhattanii. Kiristoosiin hin argitanirra ulfina namaadha kan isin argitan, amma kabaja namaadha kan isin argitan, achi gaafa dhattan diraamaa biraadha kan isin argitan. Gooftaan Yesuus Kiristoos hin jiru. Akka waldaa ishee mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 san ani bakkee dhaabbadheen balbala rukkutaa namni naa banuu hin jiru, isaan immoo faarfatu mana keessa. Addaraasha mana baay'ee keessa Yesuus Kiristoos jiraatanii yaadina maqaa waldaatiin addaraashi baname malee hin jiru Yesuus Kiristoos achi keessa. Erga wangeelli hin lallabamne, erga wangeelli hin barsiifamne hin jiru Yesuus achi. Hin jiru Yesuus achi. Hin jiru Yesuus achi. Dhugaan isiniin jedha. Hin jiru Yesuus achi. Kanaaf itti jallawadha. Nuyi Kiristoos isa fannifame kana lallabnaa, isa fannifame lallabnaadha. Warra Giriikotaatii fi Qorontosii fi gaafa isaaniif gaafa barreessu. Nu beekumsa isa kaan fidanneen dhufne gara keessan isa fannifame Yesuusiin isiniif lallabna maleedha. Isa fannifame Yesuus Kiristoos kan jireenya sii ta'u, isa fannifame Yesuus Kiristoos kanadha jireenya bara baraatiin kan si ga'u, isadha karaan, isadha dhugaan. Waa biraa inni fidani, inni isaan ashaboof zayitiif fidan, inni isaan maqaa biraa fidan, waa biraatiin fayyita, waa biraa inni isaan lallaban, waa'ee ofii isaanii inni isaan lallaban, waa'ee saree isaanii inni isaan lallaban, waa'ee konkolaataa inni isaan lallaban. Kun jireenya bara baraatiin nun ga'u. Waan addunyaa kanaa ol kaasanii vaaliiwutti kennanii jireenya lafa kanarraatiin hin badhaata siin jedhanii isa duwwaadhaan lafa sidhiichisaan isaan oolan sobdoonni keessumaa raajoonni sobduu fi barsiisonni sobduun bara kana keessa kaa'an isa kana kan isaan godhaa jiran. Isa kana kan nuun argaa jiru. Addaraashaan isaanii gaafa dhanu Yesuusiin hin argitu. Yesuusiin hin argitu. Haadhuma isaa mooraaliin nu cabdee duutanii galtu. Caccabdanii galtu. Dhugaan isiniin jedha. Akkas miti. Akkas miti. Arrasa dhugaa isaan isinitti hima. Yesuus Kiristoos gara sagalee Waaqayyoo kanaatti deebi'aati. Sagalee Waaqayyoo kana dubbifadhaa. Yoo namni isinii lallabullee dhibe, yoo namni isin barsiisullee dhibe, yaa sabaa na dhaggeeffadhaa. Kan isin ittiin fayyitan sagaleen biraan hin jiru. Tooftaan biraan hin jiru. Hin gowwoomina baddaaf gammoojjira sinjoorina. Sagalee Waaqayyoo kana duukaa walitti firooma. Sagalee Waaqayyoo irraa hadda bayeera dhalti nama. Jarri sun sagalee Waaqayyoo hin dubbatan, hin barsiisan. Akka isaan sagalee Waaqayyoo hin barsiifne hordoftootuma isaaniitiin adda baatanii bartu. Hordoftoonni isaanii gooftaan qaban. Sooshaal miidiyaa irraa harrabsoodhaan kan isaan beekaman. Doorsisuudhaan kan isaan beekaman. Harrabsoo isaan harrabsanii ijoolleen bakkee irratti dhalattee guddatte haadha malee abbaa malee guddatte akka kanaatti hin harrabsitu. Irra deebitanii dubbachuu sodaatu. Kana eessaa baran? Jararraa baran. Jarri wangeela hin barsiifne waan ta'eef. Jarri wangeela kana ittiin dubbanne waan ta'eef. Wangeela kana ittiin haasofne waan ta'eef. Wangeela kana ittiin dubbifne waan ta'eef silaa arrabsuu utuu hin ta'in arrabsamuu ture silaa. Utuu wangeela barataniiru ta'e. Hariyachuu utuu hin ta'in hariyatamuu baru ture silaa. Miidhuurra miidhamuudha. Hatuurra kennuudha sila. Jarri hattuudha, ejjituudha, maafiyaa duuriyyeedha. Cubbuu isaan bira darban hin jiru Pheexroos. Cubbuu isaan bira darban hin jiru kun argaa jirra. Addabaabaayii irratti argaa jirra. Argaa jirra kun. Maaliif wallafaftu miidiyaa irratti baatanii as galagaltanii suma dandeessanii harrabsitu? Addabaabaayii irratti kanatu, dirree walakkaa irratti kanatu, kan zayitii gurguru, hormii gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin beekne sababa isaanii kan inni gudduuba deebi'aa jiru. Eessattan gadi baase gabbayoo jira. Silumaa isa gabbayinaa isaa jiraanu. Saganaa dhufuyyuu miti sata'e faana isaa jira ammatan. Ejjadha yoo ta'e beekamuudha. Dhuguudhaan machaa'uudhaan yoo ta'e beekamuudha. Hannaan yoo ta'e beekamuudha. Mana nama baay'aadha nama baay'ee. Jireenya nama baay'ee, bultoo nama baay'ee warra fudhatanii warra jiiganidha jarri kun. Maafiyaadha jarri kun. Hamoota jarri kun. Wangeela Kiristoos, karaa wangeela Kiristoos irra nama geggeessuu miti ofii isaaniiyyuu karaa sanarra hin jiran. Achirra hin jiran. Namni waan isa guuteedha kan inni haasa'u. Hojii isaanii, televizyiinii isaaniirraa, maal isaaniirraa sasaanii qancabbi godhanii sobanii before after minaamin jedhanii hojjetan kana miti dubbii. Akka kanaa miti. Akka kanaa miti. Boroon isaanii kan
almost bakka waan seexanni hojjetu waluma hojii walqixa warra hojjetanii dha. Kan isaanii nafuu, sobi isaanii nafuu, maal isin jedha cubbuudha kan jedhamu isaanii nafu. Yoo isa malee iyyuu hin jiraattu waan ittiin jedhaman fakkaata. Isaan kana hordofuun nurra hin jiraatu. Sagalee Waaqayyoo akka sagalee Waaqayyootti deemuutu nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo irraa barachuutu nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo nu barsiisuudhaafidha kan inni barreeffame. Sagalee Waaqayyoodhaa haala jireenya keenya moodel godhannee nama nuun hordofnus hin jiru. Yoo wangeela keessa jira ta'edha nama sana hordofuu kan nu dandeenyu. Wangeelli kun nu barsiisuudhaaf nuu taa'e. Phaawulos isa kana kan inni qabu. Nu barsiisuudhaaf. Nu barsiisuuf nuu taa'e. Wangeelli kun ni ilaalaa jira kan. Wangeelli kun nama hundumaadhaaf kenname. Hunduma keenyaaf kenname. Hundi keenya irraa barna. Hunda keenya simataa. Jara bira gaafa dhatta waldaa kiristaanaatti jechuu hin dandeessan. Saba isaa maali? Nama hundumaa simachuu hin danda'an jiru. Wangeelli keenya nama hundumaa simata. Sagalee Waaqayyoo nama hundumaa simata. Hiyyeessa sooressan jedhu. Isa kana yoo barbaaddan isin dubbisuu nan danda'a. Galaatiyaa boqonnaa 3 irraa karaa Kiristoos Yesuus isin hundumti keessan tokko Yihuudii yookiis Giriikii, garba yookiis birmaduu, dhiira yookiis dubartii gidduu yookiis dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru. Hin jiru. Erga kan Kiristoos taatanii yoos sanyii Abrahaam waan Waaqayyo abdachiise isin argattu. Isaan bira waan akkasii hin jiru. Isaan bira nama hundumtuu wal qixa miti. Wangeela keenya biratti garuu wangeela kana yoo dubbifatte garuu ati nama guutuudha. Maqaan gooftaa kan eebbifame ta'a. Akka wangeela kanaatti jiraadhu malee ati nama guutuudha. Even adda namiti qaxxatte mootummaa Waaqayyoo galuudhaaf, dhaaluudhaaf, Yesuus bira dhattee taa'uudhaaf ati gaataata wangeela kana. Wangeelli kun akkasiin jedhaa jira. Akkasiin jedhaa jira wangeelli kun. Wangeela kanatti yoo amante, akka wangeela kanaatti yoo jiraatte, Kiristoos yoo hordofte jireenya bara baraatti galuu dandeessa. Gurraacha ta'ii, diimaa ta'ii, ayyeessa ta'ii, sooressa ta'ii. Kun qualification yookaan immoo ulaagaa miti. Ulaagaa miti. Qabaachuun kee, dhabuun kee, argachuun kee. Takka ulaagaa miti kun. Isaan biratti garuu ulaagaadha. Ulaagaa. Isaan biratti garuu. Warra duuriyoota kana biratti. Warra raajota sobduu kana biratti. Warra barsiisota sobduu kana biratti. Isaan biratti warra sobdoota kana biratti. Waan isin ajaa'ibu. Isinittan himaa. Argitaniitu baay'een keessa. Gibbii sana keessa seenuudhaaf saantima qabaachuutu sirra jira. Taa'umsa fuulduraarra taa'uudhaaf ati wayyaa gaarii uffachuutu sirra jira. Sii kadhatamuudhaaf horii qabaachuutu sirra jira. Wanti hundumtuu horii wajjin walitti hidhataa. Ati sooressa ta'uutu sirra jiraata. Walumaa gara isaan biratti simatamuudhaaf. Horii qabaachuutu sirra jira. Isaa ala hiyyeessa waa tokko deegaa waa tokko hin qabnee fi iddoon hin jiru. Kun wangeela. Kun waldaa kiristaanaati. Kun waldaa kiristaanaati. Sii kadhatamuudhaaf siree qabachuutu sirra jiraata. Sii kadhatamuudhaaf isaaf waa gochuutu sirra jiraata. Isaa ala wayyaan kee gaariin itti taanaan kaameraa isaanii jalaa balleessita. Fuula dura taa'uun sirra hin jiraatu. Holiyyuu littu. Akkasidha isaan bira. Sanyii facaasuutu sirra jiraata. Sanyii facaasii jedha. Sanyii yoo facaaftee malee hin ta'u. Sanyii maalii facaafna? Eessa facaasu sanyii? Aspaaltii irra facaasu. Dhagaadha jirri kun. Dhugaan isin jira warratti filatanii facaaftamu. Yoo isin haammattan dhuguma wangeelli kun sirrii miti qaba. Waa tokkoyyuu waan haammattan hin qabde. Sanyiin lafatti faca'u qaba. Sanyiin lafatti faca'u qaba. Lafa Yesuus Kiristoos itti facaasisin jedhe itti facaasi. Isaa ala waa tokkoyyuu waan argattan hin qabde. Jara kana biratti gabaabaadhumatti jara kana bira wangeela miti kan jiru. Sagalee Waaqayyoo miti kan jiru. Gara biraa wangeela gara biraa qabu jarri kun. Wangeela nama qoodu. Wangeela biraa sabaa ooluf jedhu. Wangeela biraa. Isaan bira Kiristoos biraa jira. Kiristoos sooressa duwwaa simatu. Inni immoo Kiristoos miti. Kiristoos sirrii miti. Kiristoos inni sirriin hiyyeessaaf sooressa walitti simata. Hundumaa simata. Warra gara isaa dhaqan hundumaa boqonnaa kenna. Iddoo qabaaf. Indaam an warra dhukkubsattootaafan dhufe gooftaan Yesuus Kiristoos. Warra dhukkubsattootaafan dhufe. Warra qoricha barbaadaniifan dhufe jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Isaan biroo wanta akkasii hin jiru. Walumaa gala dubbiin Waaqayyoo akka badhaadhummaa isaatti isin keessa jiraatu dha Qolosaayi 3:16. Dubbiin Waaqayyoo akka badhaadhummaa isaatti isin keessa jiraatu. Dubbiin Waaqayyoo isin keessa jiraatu akka badhaadhummaa isaatti. Ergasii booda ogummaadhaan
Ogummaa wal barsiisaa, wal gorsaas, qooqa garaagaraatiin, faarfannaa galataatiin, weedduu hafuuraatiinis galata garaa keessaatii Waaqayyoof faarfadhaa jedhee dubbata iddoo kanatti. Ilaa isinitti hima. Tajaajiluun dura dubbii Waaqayyootiin guutama. Ilaa namni sin barsiisu akka sagalee Waaqayyoo keessaa fuudhee sin barsiisu ta'ee jennaan. Sagalee Waaqayyoo keessaa fuudhee sin gorsu ta'ee jennaan. Sagalee Waaqayyoo wajjin walitti qabatee hin raajamu ta'ee jennaan. Wanti sagalee Waaqayyoo wajjin hin taane, sagalee Waaqayyoo malee gara biraa sinii faarfata taanaan. Waa'ee biraa sinii faarfata, waa'ee biyyaa sinii faarfata, waa'ee Oromiyaa sinii faarfata, waa'ee isa kanaa sinii faarfata, waa'ee saantimaa sinii faarfata ta'ee jennaan. Wangeelaa wajjin walitti kan hin hidhanne, sagalee Waaqayyoo wajjin kan walitti hin hidhanne jireenya keessan hin ijaaru. Amma fakkeenyaaf utoo ati hataa jirtu bakka Gooftaan si wajjin jira yoo jedhe kun wangeela miti. Wangeelli hattuun mootummaa Waaqayyootti hin galtu siin jedhu. Sigalee ejjituun mootummaa Waaqaatti hin galtu siin jedhu. Utaati ejjituu gaaratti baata gaafa inni siin jedhu kun sagalee Waaqayyoo miti. Sagalee Waaqayyoo irra dhaabbannee gorsina. Ofii isaanii sagalee Waaqayyoo keessan jiran. Isinitti himu haadha manaa tokko duwwaa miti kan isaan qaban isaan haadha manaa inni kaan haadha manaa isaanii kan dubartii biraa wajjin dubartoota hedduu wajjin warra jiraatan duriyyootadha. Maatii namaa diiguudhaan beekamu. Wangeelli keenya immoo maatii namaa ijaara malee maatii namaa hin diigu. Wangeelli namarraa hinatu hin kennaa jedha malee hataa hin jedhu. Jarri kun hattuudha. Sababa adda addaa funaananii maqaa adda addaatiin saantima sirraa funaanu gaafa isin gara sanadhaatti takka sanyii facaasidhu, takka immoo kennaa jaalalaa hidhu, takka immoo maal jedhu. Wangeela akka wangeela keenyaatti waldaa kiristaanaatiif kan nu kenninu. Nama sana immoo yoo gargaaruudha ta'e isinis akka sagalee Waaqayyoottidha kan tajaajiltoota kan nu gargaaru. Isaa ala wanti isin wangeela ala gootan hundisaa kasaaraadha. Wangeelli keenya kun nu barsiisuudhaaf taa'e waan ta'eef. Warri faarfattan wangeela faarfadhaa. Warri lallabdan wangeela nu lallabaa. Warri barsiiftan wangeeluma barsiisa. Waama biraa tokkomee waan addaa tokko finna jettanii mataa nuun xaxiina. Waa tokkoyyuu waan gootu hin qabde. Wangeela kana haala jireenya nuun kennu innis beekumsa isin achirraati garasii fiddanii garanaa fiddanii wangeela kana caalchisuu barbaaddan wangeela kana kan caalu jirri. Sagalee Waaqayyoo kana kan caalu jirti baara keessan jechuudha makaa. Warri barsiiftan waldaa managaa keessa warri jirtaniyyuu isin bubbutuu warri barbaadu isin iyyuu of qabaa. Wangeeluma kana nutti hima garraamummaadhuma. Wangeeluma kanatu nu gaanu. Jireenya bara baraatiin kan nu ga'u kanadha kun wangeeluma kana. Wangeela kana uumama mul'ataatti keessaa fuudhaatiin nutti dubbadha. Keessaa fuudhaatiin nu barsiisaa, keessaa fuudhaatiin nu lallaba. Isaa ala gara biraa nutti hin fidiina. Nun jiraachisu waan ta'eef adaraa. Sabi Waaqayyoo immoo wangeelaa ala waan biraa gaafa namni isinitti baay'isuu dhiisaa sokka. Jarri kun isaan bira gaafa lattan wangeelan dhageessan lafa wangeelan dhageenyu immoo addaraashi isaa yoo bareedessa hundi siistemii isaa yoo bareede ol utaaltanii gaddeebitanii lafa yoo dhiittanis biyyoo nyaattu dhugaan isin jedha si waliin galtu wangeela malee deebi'a akka jechuu kun dhiisuu arrabsitanis waan barbaadan gootanis ittuma fufa sababa isaa kana natti kenname ta'a maaltu si galchee naan jechuu hin dandeessan. Ani wangeela Kiristoos haasa'uudhaafan uumame jalqaba duraa isa faarfachuudhaafan uumame jalqaba duraa isa barsiisuudhaafan uumame isa dubbachuudhaafan uumame na galcha maaltu si galcha baate kanaafan uumame siluma isaayyuu na galcha. Gooftaan maccaa guddisee isin haa eebbisu. Kanaaf wangeela keenya kanarraati baran wangeela kana ala barachuu dandeenya inni kan jireenyaa miti. Barachuu dandeessu jireenya bara baraatiin garuu isin hin ga'uun. Asumatti isin fayyada. Barachuu dandeessu. Wangeela nuun irraa barannee, sagalee nuun irraa barannee, barsiisaa nuun irraa barannee, mootummaa Waaqayyootti gallu karaa isaa kan nutti agarsiisu wangeela kana. Kanaa ala hin jiru gara biraa. Gara biraan yoo sirratti raajames, gara biraan yoo sirran bakka waanuma barbaade biddiyyuu yoo bu'eyyuu mootummaa Waaqayyootti hin galtu. Karaa sagalee Waaqayyoo kanaa irraa baratteetu akka sagalee Waaqayyoo kanatti jiraatteetu obboleessa obboleettii koo Gooftaan guddisee isin haa eebbisudha. Sagantaa keenya irraa kan xumurra torban dhufu yoo Gooftaan jedhe nama Waaqayyotti dubbate gaa akkamiin beekna isa jedhu tokko jennee walii wajjin jalqabna jedhee yaada. Gooftaan nama achi nu haa godhu. Kun sagantaa birmadummaa. Kana limitiin afibse ifaatti na baasee cubbuu
konduma nabdise